Waldaan Haakimoota Oromiyaa balaa beelaa fi dhukkuba busaa godina Wallagga Lixaa mudate hordofee garee yaala hatattamaa erguun buufataalee fayyaa aanaa Qondaalaa fi Beegiitti wal'aansa fayyaa kennaa jiraachuu beeksise. Garee yaala hatattamaa Waldaa Haakimoota Oromiyaa guyyaatti buufata fayyaa tokko keessatti dhukkubsattoota 445 oliif yaala fayyaa taasisaa jiraachuu ibsee jira. Garee Waldaa Haakimoota Oromiyaatiin bobbaafame kun kibxata darbe irraa eegalee yeroo lammaffaaf gara godina Wallagga Lixaatti socho'uun naannoo weerarri dhibee busaa itti hammaatetti tajaajila yaalaa kennuu irratti argama. Gareen kun dhiyeessii yaalaaf barbaachisu kan dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa WHO'n arjoome qabachuun buufata fayyaa Kaarmaa Qunfii Kobor Beegii fi Qondaalaatti deeggarsa taasisaa jiraachuu waldichi ibsee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanota adda addaa keessatti dhibeen busaa babal'achuun miidhaa jabaa geessaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himan. Jiraataan aanaa Sayyoo ganda guutee Sayyooma irraa OMN bilbilaan dubbise akka jedhutti namoonni dhibee kanaan humnaa ol dhukkubsachaa jiraachuu fi lubbuu dhabaa jiraachuu hime. Torbaan tokko keessatti afoocha tokko keessaa namoonni 5 du'aniiru jedha jiraataan OMN dubbise kun. Dhibee kanaaf qorichi kennamuu hin jiru kan jedhu jiraataan kun namoonni beelaanis miidhamaa jiraachuu himeera. Godina Salaalee aanaa irratti humnoonni finxaaleeyyii faannoo walitti fufiinsaan uummata irratti haleellaa taasisuu itti fufan kallattiiwwan marraa beetii kooluu fi tuutiitiin sochii jabaa taasisaa jiru jedhee jiraataan OMN dubbise. Guyyaa dheengaddaa Onkololeessa 27 bara 2023 gandoota akka Abbaadhoo fi Saanqallee irratti lola bananiin uummanni ofirraa ittisee jira jedhame. Humnoonni kunniin imaltoota dharraa irraa gara Fiichee deeman kanneen naannoo Saarqullaatti socho'an laga Jaamaa jedhamutti saamicha raawwachuun namoota ukkaamsanii fudhataa jiru jedhame. Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa fi magaalaa Angeetutti daandii wal qunnamsiisuu caccabuun imaltootaaf rakkisaa ta'uu fayyadamtoonni daandii kana OMN'tti himan. Daandii magaalaa Angeetuu fi Dalloo Mannaa wal qunnamsiisu kun caccabuu fi yeroo roobaa dhoqqaa'uun konkolaattota deemsa dhoowwaa jiraachuu himu jiraattonni. Konkolaattonni daandii kana irratti garagaluu dabalatee dhoqqee keessatti rakkatuun tajaajila kennuu hanqatee jira jedhan. Abbaan taayitaa daandiiwwanii godina Baalee dabalatee qaamni dhimmi ilaalu rakkoo kana akka furuuf hawaasni gaafataa jira. Ayyaanni Irreechaa faajii tokkummaa fi miidhagina Oromoo fi Oromiyaa kan ta'e guyyaa kaleessa Onkololeessa 28 bara 2023 biyya Dubaayitti haala ho'aan kabajamee oole. Ayyaanni Irreechaa kun bara darbes Dubaayitti kan kabajame yoo ta'u kan kaleessa kabajame yeroo lammaffaaf akka ta'e dhalattoonni Oromoo Dubaayii jiraatan himan. Hawaasni Oromoo Dubaayii jiraatu ayyaanicha irratti uffata aadaatiin faayamanii argamaniiru. Akkasumas qeerroo fi qarreen Oromoo Dubaayii jiraatan kabajaa fi jaalala ayyaanichaaf qaban akka gaariitti agarsiisuun ayyaanicha bareechaniiru.